Hojiileen misoomaa magaalaa Kamiseetti hojjetaman gaaffii uummataa kan deebisan ta'uu jaarsoliin biyyaa magaalichaa himan. Hojiileen misoomaa magaalichaa bara 2017tti raawwataman jaarsolii biyyaa abbootii gadaa fi abbootii amantiin daawwatamaniiru. Daawwannaa isaanii kanaanis piroojektonni kunneen gaaffii uummataa kan furan, dargaggoota kan gidduu galeeffatan, fuullee magaalichaa kan jijjiiranii fi guddina ishee kan si'achiisan ta'uu ibsaniiru. Jaarsoliin biyyaa abbootiin gadaa fi abbootiin amantii dhimma nagaa fi misoomaa irrattis marii taasisaniiru. Ijaarsi haaromsa masjiida seena qabeessa Xursiinaa xumurame. Masjiidichi iddoo seena qabeessa amantaa fi hawwata turizimii ta'uun beekama. Masjiidni seena qabeessi kun waggaa 7 dura balaa uumamaatiin miidhamuunsaa kan yaadatamu yoo ta'u, qabeenya biyyaa waan ta'eef gama mootummaatiin xiyyeeffannoo addaa argachuun hojiin deebisanii ijaaruu biiroo aadaa fi turizimii naannoo Amaaraarraa baajata argameen akkasumas deeggarsa bulchiinsa godinichaa aanaa Dawaa Caffaa fi hirmaannaa hawaasa naannichaatiin gaggeeffamaa tureera. Masjiidni Xursiinaa waggootaaf ijaarsa irra ture amma qulqullinaa fi bareedina olaanaadhaan xumuramee sirni eebbasaa onkoloolessa 16 bara 2018 haala ho'aan kan gaggeeffamu ta'uu qajeelchi aadaa fi turizimii bulchiinsa sablammii Oromoo beekseera. Itti gaafatamaan qajeelcha aadaa fi turizimii bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Ahmad Ibrahim lammiileen Itoophiyaa biyya keessaa fi ala jiraatan sirna eebba guddaa kanarratti akka argamaniif waamicha dhiyeessaniiru. Baatii nageenya saayibarii biyyaalessaa jaaffaa ilaalchisuun mariin paanaalii magaalaa Baahar Daaritti gaggeeffame. Mariin paanaalii kunis biiroon innoveeshinii fi teeknooloojii naannichaa bulchiinsa nageenya odeeffannoo biyyaalessaa insaa waliin ta'uun kan qopheessanidha. Kunis mata duree nageenya saayibarii dijitaallee bu'uura Itoophiyaaf kan jedhuun kan inni kabajame. Marii paanaalii kanaanis bulchaan olaanaa naannichaa obbo Araggaa Kabbadaa fi insaatti daayirektara olaanaa kan tahan Tigist Hamid dabalatee itti gaafatamtoonni hojii olaanoo biroon argamaniiru. Itoophiyaan sagantaa ishee ashaaraa magariisaan damee qabeensaa fi itti fayyadama misooma bosonaa jedhuun dhaabbata qonnaa fi nyaata addunyaa FAO-rraa beekamtiin kennameef. Itoophiyaan beekamtii kana kan argatte yaa'ii nyaata addunyaa 80ffaa Xaaliyaan Roomaatti gaggeeffamaa jiru irratti. Kanas mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uun kan argaman ministeerri turizimii Salaamaawit Kaasaa badhaasicha daayirektara olaanaa FAO-rraa fudhataniiru. Dhaabbanni nyaataa fi qonna addunyaa FAO'n kanaan durattis raawwii dhiheessii nyaata madaalawaa fi oomishtummaa qamadiin agarsiisaniif ministeera muummee Dr. Abiy Ahmadiif meedaaliyaa agriikoolaa dhaabbatichaa badhaasuunsaa ni yaadatama. Baankiin addunyaa deeggarsa hojiilee riifoormii fi misooma Itoophiyaaf taasisu cimsee akka itti fufsiisu pirezidaantiin baankichaa beeksan. Walgahiin waggaa baankii addunyaa fi IMF Waashingtan DC'tti gaggeeffamu irratti argama. Haaluma kanaanis jilli olaanaa obbo Ahmad Shiideen durfame walgahicha irratti hirmaachaa jira. Jilichi pirezidaantii baankii addunyaa Ajaay Baangaa waliin mari'ateera. Obbo Ahmad Shiidee deeggarsa baankichi misooma Itoophiyaaf taasisaa jiru dinqisiifataniiru. Pirezidaantiin baankii addunyaa gama isaaniin riifoormii dinagdee cimaa Itoophiyaan taasisaa jirtu akka dinqisiifatan dubbataniiru. Marii biyyaalessaa Itoophiyaas kan dinqisiifatan yoo ta'u, adeemsichi walitti hidhamiinsa hawaasummaa cimsuun Itoophiyaan humna ishee fayyadamuun guddina itti fufaa akka galmeessituuf tarkaanfii guddaadha jedhaniiru.